by the way jolleen account khiyya gubde him jirtani jolluma teenya keessai akata account khiyya itti gubdan san by the way akkan alaabaa qabachuu dandeenye itti gubame dhugaa dubbachuu eega gaafsan gubame alaabaa qabachuu danda'u video waraabi akkasitti akkasi gootan saniti mee khaysaati la akkas godaa hin dandeessani bar ani dhifama isini godhe kanuma isaatiin na gammachiisa akkas godaati asumaan isini dabarsa rakko jiru namni keenya warratti jabaadha malee ormaan danda'u. Ayee garsiisa amee mamatti akkaawuntii koree jala gubdanii vidiyoo kana kan gimmaasha miliyoona gubdani. Gumaa baasaa nu garsiisa amee akka isin garaadhatini dhiib. Amma deemaati aanfoodoo godhaa yoonii maanyuu aanfoodoo godhaa dhugaa. Raji Irreechaa bishoftu jetteetiin si wanni jee mee dubbadhu. No, esa namni sitä dhaggeeffatee akka liikiin goonetti waanuma Irreechaa bishoftu waanuma deddeemaa jiru biraa haasofna jechuudha fedhanii shukuti. Irreechaa baranaa garuu mee akkamitti ilaaltan? Warri diyaasporaa kun maaliif hin deemina nuti silaa rifuu jira akka itti deemne shamarran babbareedaa akka itti ilaallee gorra yaata ole qoyiraa jimaan deemina. Ani yaani kophee kufanniseera beetta. Kanatti Raajuun gaafa dhaqu sandura nuti dhaqaaf. akkasi wayyulee akkam jirtu singee nagaa keessanii jirtu fayyaadha. akkam tannaa Jira taana akkam. Bakkeetti sigiyaatilleen obboleessoo. Irreecha baranaa garuu akkamitti ilaaltan Oromoo? Gaariidha baay'ee namatti tola. Kana caalaa cimuun irra jira. Ittuma jabeessuudha malee baakaappii gochuu hin dandeenyu si'achi jechuudha. Oromoon jabaachuun dirqama isaati. Jabaanneeti akkuma ammaa kanatti gara fuuldura kana caalaa akka irratti hojjennu jabaachuudha. Garuu ani gara yaada silaatti ce'uun barbaada. Baay'ee kana irratti haasa'uun barbaadu garuu ingoon taanaan keessaan haasofnee waan goona warri asirratti immoo aamsina jettanii wanti isaa al takka hundi keenyayyuu takka haa goonu kan tiktaakii isaa jechuudha. Karaa seeraa immoo ani number 1 tokkoffaatti hirmaadha karaa barbaadan jechuudha. Thank you. Anillee dhugaatii fi waan hin danda'u wanti gargaaruu nan danda'a. እና seeratti dhiyaachuu qaba dhugaa jechiin irra dubbachaa ture sirrii miti Oromoo marziidhaan ajjeesaa manaamana waan akkasii sirrii miti baay'ee waan gadeedha. Ijoolleen Oromoo achi biyya sana jirtan waama gochuu qabdu jedhee yaada. እና anis waan dandeen dhugaa isin gargaaruu nan danda'a. Yoo man biyya sana jiru ta'eyyuu waan nan dandeen isin gargaaruu nan danda'a. እና irratti hojjechuu qabna. Mootummaan Itoophiyaa mirga qaba namicha kana jechuudha. Gaafachuu mirga qaba. Maaliif namichi kun citizenii miti. Residential green card aan jiraata. Yeroodhaaf nama jiraatu malee green card wanti citizenii irree miti. Lammii Itoophiyaadha. Na mootummaanis gaafachiisuu danda'a karaa imbaasii. Karaa kaan immoo abbaa seeraa gaafanneeti dhugaa waan ta'uu hin ta'a malee yeroo hundaa akka barbaadanii yaada isaanii nurratti deemuu danda'ani. Kanaaf namoonni karaa keessa haasofnu amma gastiin kun gaafa cufamu achuma baduu otoo hin ta'in jabaanneet irratti goona taanaan calqabnaan hundi keenya hin goona. Ta'uu taanaan immoo tuttuquunsa akka silaatti faayidaa qabu. Kanaaf ni goona miti guyyaa kanatti goona reportis guyyaa takkatti akka jirutti akka galaana irra garagalu qabu jara. lama fi yeroo laale saatiidha akkam tanaa
namoota isin dalagu afaan ingiliziitiin dalagu deemaati duwit godha account guddaa qabdan please duwit godha keessa wal dubbisaati namoota barala dabaladha warra isin argatin immoo nu dubbisaa nuti isiniif hinnaa yoo soo argina waan ta'eef nama. Already Raji Rashida lakkoofsa keessan argeera kan daalee already nan qaba waan ta'eef. That's it communicate goonaanis nan dhiisa lakkoofsa gochira. TikTok kanarratti illee yoo walitti dhufnee haasa'uu dandeenya jechuun haasa'uu barreeffamaan guruppiillee ijaaramuu hin danda'amaa bar. Guruppi ijaaramuu qaba ni danda'amaa miti it's must. No, WhatsApp irratti hin dandeenya sanni garuu TikTok baana TikTok maanu guruppi qaba guruppiin ijoolleen gaa nama barbaannu nama beeytee namni kun afaan Oromoo asee qofaafis guruppi seenuu ta'u namoota ni amanna jennu hanquma keenyaa kana asirratti ijaarree nambarii wal jijjiiruu hin dandeenya yoo fooloo walitti hin qabaanne illee akka tasaa. Nambarri xiyya kan qabdu sanii yana si ergeetii jira daalachaan ni qaba raachuun ni qaba wanni wal dhibnu hin jiru asliin ni qaba itti muddaa namni 15 gaha nama hedduu osoo hin taane nama 15 Baay'ee dhageeffata oguta si dhaabsuu kiyyaaf dhiifama ammallee yooni maanyaan jechoota jajjabaa haasa'u jira dheexanii riikardu godhachuu hin dandeessanii sa'aat akkatti ammas sa'uma kana wal fakkaataa riipoorti godhus hin danda'ama sa'a inni laayif irra jiru hedduu hojjeta riipoortiin amma daalacha mana jijikiyyaatti intini arrabsee tureenina aariidha siif galee amma aari mana banee intini taa jira. Ni danda'ama baay'ee Oromoo namni laayif irra osoo taa'u namni wal fakkaata namni diddamni akkam fakkaatu namni diddamni tokko wal fakkaata yoo riipoorti laayif kana godhe laayifiinu darbeeti isa baasa dhugaa dubbachuudhaaf nin beeka waa'ee riipoorti kana. Amma deemaati riipoortii godha akkaawuntii isaa akkatti godhan hin beektan taanaan viidiyoo sini hojjedha fooloo na godha viidiyoo hojjedhee gadi inni isaa akkatti riipoortii godhan ijoolleenis rakkisu yoo jiraate. Is but a very technical thing. There is a common words your report you go to identically on tane the same intini yoo si jalaan fudhanne attention in argatu amma tutor yoo argitanii tute more tutored kan ta'e maali jedhee intini isinii kaa orderiidhaan yoo jecha yeroo baay'ee darbatame funaana kanaaf hate speech haa ta'u wantoota kudhan achirra jiran sana isa pointii tokkoon wal fakkaataa the same time in the same category yoo goonidha kan piik godhu manually miti kan isaan yeroo wrote report you go to it's like AL kan food the same word the same time you wrote attention if that achi bode manually tide mama ichu akasida ka godu qabnu ma Ethiopia bilbilati bilbiltu asirratti chaati keessatti warri hate speech jechanii barreessitanii gada akkasis gochuuni it's not good. Yeah. Well, you can learn hate speech is written by Resina. This too is picked by algorithm. Hate speech. And you can county maki chosisa. Kamaki chosisa is written by Resina. Achuma de. One got an article set reporting case at Timale as a relative resistant picky god. Amma kasuma godhaati ajanda biraatti seenaa shaashaa godhaa daalatti. Ayyaana ammallee bari osoo inni amma laayif irratti waa hedduu dubbatu jiru laayifuma kanaa bar dhaqanii riipoorti gochuu hin danda'anii ammas viidiyoon hundi riipoorti hin ta'u mana isaa keessa seentanii viidiyoo riipoorti gootan jechoota inni haasa'anii jira jechoota fudhatama qabu jechuun jechoota riipoorti godhuu danda'amu irratti malee viidiyooma osoo haaseefaadhaa miti gaayisas biratti ammas. Warri report godhuu dandeessan dhaqaata amma report godha. Bakka hundi keenya baanee goona hunduu dandeenya maafin goona amma baaneetti. Laayifii kana dhugaa laayifii amma dura akka report godhan laayifii gubbarraa ganna darbee na baasee ture. Maaliif sammuu report waan godhameef namni wal fakkaataan amma isaan
gara USCIS ni amma akkati jettetti Homeland Security keezii qabat waan ta'eef already pending wanta jiru irratti isaan suspend godhanii baasii wajjin haasa'uu danda'u. Waan baay'eetu jira gaa warra seera naasofsiisna warra seera beekanii warra abukaatummaa kana hojjetan ijoolleen Oromoos jiru waan ta'eef what's the feasible way jedhanii achirratti akka tarkaanfii fudhatamu gochuudha. Inuma haasofni irra darbina taanaan namni itti baraasii galee boris akkam barbaade ka'ee Oromoo kana irratti ajjechaa fi waan barbaade dubbachuu nan danda'a jedhee kan biraas isa jala nama baay'eetu guddata. Waan akkasii balbala banuun nurra hin jiru. Inuma asumarratti dhaabbachuutu irra namni barachuutu irra isarraa afaan kee banteennaan warri Oromoon kuni si jala deemanii seeraan tarkaanfii fudhatu jedhanii waan yaadaniif barsiisuudhaaf opportunity guddaadha. Wal barsiisuudhaaf wal barsiisnaan raajii wajjin isaa soofni irraa gaaset akkasuma goona gaa. Bila keessi barreessa ayyaana please waan barbaachisuuf ani qophiidha. Amma waan gootan asittis waa dubbachuun utuu waan tarkaanfatiin bu'aan qabu osumatti dhiisnee tajanda akkasii duubaan haasofnu garuu waan asitti haasofnee godhuu qabnutu jira. Tokko kan akka seeraa jedhamu backdoor haasa'amu. But even in the social media, boycott gochuu, report gochuu immoo namni keenya hundumtuu dhaga'uu qaba. Asii gaafati qubna garaa haasoftu teessee waan meeqa xeebdii walitti dhuftee ijoolleen keenya dhaqanii gaafanni qoosu jala taa'anii viyoorii dabaluufi waan akkasii gogsuu qabna. Goguu qaba nuni sodaachuu hin qabnu sodaatamuu qabna baay'ina keenya humna keenya jijjiiruu qabna. Ka alaa akkuma jirutti ta'e ka keessa keenya akka Oromoo jibbamuu jira akka Oromootti falmachuu nu feesisa. Argitaniitu uummanni akkatti ba'ee akka Oromootti falmataara yaada amantii ilaalcha siyaasaa garaagaraatu qabaatu. Social media kanarras influensii uumuu danda'uu qabna nuni amma kanaa booda yootti buune isaan tokko ta'anii waan godhu jedhanii sodaachuu qabu. Amma dheengadda gaafanni daalacha hojii wallole namni wanta garaagaraa rakkoo garaagaraa wal gidduutti qabu dhiiseetu baakaap godhaa ture. Sodaatamuu qabna akkasitti mul'isuu qabna baay'ina keenya irreetti jijjiiruu nu feesisa. Reportiin kunis akka itti hojjetu qaba waan nu hubadhu tokko calumanni reportii gaafa jennu reportii dhibbatu jira combination there is a 10 combination of 10 so almost 100 jechuudha combination 18 jira criminal injira impersonating somebody harm maal kan jedhamu isa kam goona jennee wal dhaggeeffannee suma tokko irratti sentensii adda addaatiin akkas gaafa reporting godhamu algorithm pick up godha because namni tokko hate irratti protected kan jedhu amma hate on protected minorities kan jedhu irratti repeatedly godhame kudhan gaafa guutu algoritmiin kun there is this guy is being reported for the same thing repeatedly like sigale for the same thing similar things are coming from at the same window tokko keessatti jechuudha different accounts same window same kind of report gaafa dhufu notice godhu isaan waan akkasii jechuudha. Garuu nama kudhan taanee waan gochuu dandeenyu namni dhibbi combination dhibba keessa lama godheennaan algorithm fails to pick it up so isarratti xinnoo wal coachii gochuun barbaachisaadha. Isa kamiin reporting goonaa jennee template wayii qopheessuu ni dandeenya siigalee lakkoofsa saama waamudha. Report number 5 jennaan number 5 ima reporting goonaa select ima goota dhattee isa kana jenna isadha typing waan godhamu jira. This is the sentences you pick just one or two of them and just in 30 minutes time we will have 100 people reporting the same kind of thing and that will just immediately have more potency ta'a jechuudha. So waan akkasiis jira kana caalaa isa keessatti galuun hin barbaachisu kan irratti duubattaa saama kunis duuba wayya garuu hojirra wal keessa jira jarri ka afaan Oromoo beeku jira ijoolleen kennallee ka waan asirratti dhagaan achiin deemanii keessan himantu jira garaan haadhaa burreedha jedhee haqeeni waan danda'ame keessumaan godhu wayya. Dhugaadha akka malee ammanneerra waggaa dhibba dhugaa keessa asii keessa
Ana gammachuu keenya waa'ee bishooftuu irraa dhoobaa kaan gurphiin illee garuu daftee banamuu qabdi. Haasoo qofa osoo hin ta'in hatattamaa waan kanatti hojiidhaan agarsiisuu qabna. Kana booda Oromoo waan hundaa hojiin agarsiisuu qaba. Dubbachuun hin barbaachisu asirratti. Dubbadha. Kuaka. Maki. Ninda gaakam kanajaa. Wayyin akkam nagaadha? Jirra. Alhamdulillah. እና ijoolleen Oromoo akkaawuntii isaa deemanii intini gochuu qaba akka cufamuuf riippoortii gochuu qabu. እና በቃ አንፎሎ ጎዳ kanuma. Ammas asirratti by the way ijoolleen akkaawuntii kiyya gubdee hin jirtanii